Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha Aanolee Global Media irraa oduu yeroo kana qabadhee isiniif dhiyaadheera oduu yeroo kana kan isinitti himu Antolchaa Hussein Maddaatiin oduun keenyaa guyyaa irraas wal dhabdee mootummaa abbaa irree Itoophiyaa Dr.Abiyyii Ahmadiin durfamuu fi pirezidaantii mootummaa naannoo Tigraay fi kaabinee mootummaa naannoo Tigraay jidduutti gaggeeffamaa jiru irratti kan xiyyeeffatedha. Daawwattoota fi hordoftoota keenya oduu keenya kanas akka itti aanutti isinitti dhiyeessina warri YouTube channel keenya subscribe hin godhin tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni karaa YouTube channel keenyatti hordoftan YouTube channel keenya subscribe godhadhaa jecha amma kallattimaan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Kaabineen mootummaa naannoo Tigraay mootummaa Fedraalaatii fi Federation Manamare Federation Akeekkachiise Manni Mare Federation walgahii guyyaa har'aa waamee ture Manni Federation walgahii gaggeeffatu kanarratti maal akka mari'atu hedduun ifa ta'uu baatus kaabineen mootummaa naannoo Tigraay ibsa baasaniin Manamare Federation akeekkachiisanii turan Mootummaa naannoo Tigraay fi kaabinoonni mootummaa naannoo Tigraay akka jiranitti manni maree federeeshinii kun filannoo mootummaa naannoo Tigraay keessatti torban kana keessa gaggeeffamu dura dhaabbachuudhaaf tattaaffii yookaan godhuu taate manni maree federeeshinii badii uumamuuf deemuuf isatu itti gaafatama jedheeti jira. Kaabineen mootummaa naannoo Tigraay akka jedhetti Tigraay naannoo uf dandeette naannoo birmadummaa ofii dabarsitee kennuu hin dandeenye fi naannoo walabummaa fi bilisummaa isiitiin jiraattu mootummaa federaalaa irraa walaba taate harki mootummaa federaalaa keessa osoo hin galin naannoo jiraatudha. Mootummaan federaalaa kallattii kamiinuu mootummaa naannoo Tigraay keessa harka keessa galfachuudhaan akka naannolee biraatti keessa galin akka barbaade godhuuf yookaan yaadu taate rakkoo isa mudatuuf isumatu itti gaafatama jedheeti jira. Mootummaan naannoo Tigraay seeraa fi heera biyyattii bu'uura godhachuudhaan filannoo yeroo seerri biyyattii jedhutti seera biyyattii kabajuudhaan gaggeessaa jira. Uummanni Tigraayis seera biyyattii kabajuudhaan mirga seeran isaaf kenname bu'uura godhachuudhaan mootummaa mataa isaa quba isaatiin filatuudhaaf deema. Adeemsa kanaan qaamni nu dhaabbatu yoo kan jiraatu taate badiin irra gahuuf itti gaafatamaan isuma jedheet jira kaabineen naannoo Tigraay ibsa Baasen. Kaabineen naannoo Tigraay tosumallee mootummaan federaalaa dogongoree naannoo Tigraay dhayaa yookaan filannoo kana dura dhaabbadha yookaan jedhu taate rakkoo isa irra gahuuf isumatu itti gaafatamaan erga jedhees ammas itti dabaluudhaan mootummaan federaalaa karaa waraanaatiin tasuma Tigraayitti hin bu'ataananiin rakkoo keessa galuu malu ammumarraa tilmaamuu qabas jedhan. Uummanni naannoo Tigraay akkasuma mootummaan naannoo Tigraay kaleessallee bilisummaa isaatiif qabsaa'een ardhallee qaamni bilisummaa isaatti bu'u yookaan dhufu taate qabsoo hadhaawaa gaggeessuudhaaf qophii ta'uu beeksisee jira. Kaabineen mootummaa naannoo Tigraay itti dabaluudhaan kabajamaa uummata Tigraay akkuma kaleessa qobsoftee mootummaa dargii ofirraa kuffistee akkuma ilmaan kee itti gabbartee bilisummaa tan argatte ammallee qaamni filannoo kana akka hin gaggeeffanne si dura dhaabbatuu fi bilisummaa keessi harkaa fudhachuudhaaf dhufu yookaan jiraatu taate akkuma kaleessa aarsaa ilmaan kee kaffalteetiniin bilisummaa kana argatte bilisummaa caalu argamsiisuudhaaf ammumarraa waan qabdu hundaan of qopheessi jechuudhaan uummata isaatiifis yaamicha taasisee jira. Kaabineen mootummaa naannoo Tigraay itti dabaluudhaan uummattoonni Itoophiyaa leellistoonni sirna federaalizimii warri sirna federaalizimii jaalatan hundi mootummaa naannoo Tigraay fi uummanni Tigraay seera biyyattii bu'uura godhachuudhaan mirga seeran isaa kenname seera hojiirra oolchuudhaan filannoon yeroo jedhametti gaggeessaa jiru kana akka deeggartan jechuunis yaamicha taasisee jira. Mootummaan bilisiginnaa isa kanaan akka malee kan rifatu yoo ta'u ibsi bahees kana fakkaata manni marii federeeshinii maal irratti akka mari'atu wanti beekamee hin jiru. Mootummaan abbaa irree Dr.Abiyyii Ahmadiin durfamu kan seera biyyattii cabsuudhaan filannoo dabarsu
dabsuudhaan kallattii garaagaraatiin waan hunda dabsuudhaan seeran alam aangoo isaa dheereffachuu barbaadu warra dur dhaabbatee mootummaa Tigraay qofa. Mootummaan Tigraay yeroo ammaa kana bilisummaa naannichaa tiksuudhaan akkasuma mirga heerri kenneef kan uummata isaa kabachiisuudhaan amma filannoo gaggeessuuf deema. Silaa guutummaa Itoophiyaatti filannoon kan gaggeeffamu qabu amma yoo ta'u garuu yeroo amma kana mootummaan federaalaa filannoo dabarsus mootummaan naannoo Tigraay filannoo gaggeeffachuudhaaf guyyoota lakkoofsifataa jira. Mootummaan federaalaa mootummaa naannoo Tigraay kallattii garaagaraatiin akeekkachiisus mootummaan naannoo Tigraay akeekkachiisaa fi sodaa keetiif bakka hin qabu jedhaniiti jira. Manni marii federeeshiniis arma dura xalayaa mootummaa naannoo Tigraayiif katabus mootummaan naannoo Tigraay seera hin cabsine seera biyyattii kabajuudhaan filannoo gaggeessuuf deema. Isin warri seera cabsitanii seeran ala aangoo irra jirtan mooraalii ittiin ajajjan hin qabdan jechuunis ni yaadatama. Boordiin filannoo kana akka hin gaggeessine mootummaa naannoo Tigraay itti himus mootummaan naannoo Tigraay ani birmadummaa naannoo kootii dabarsee kennu jedheeti jira. Ibsi kaabinee naannoo Tigraay kan Tigraay miidiyaa haawusiin darbe kan Tigraay miidiyaa Tigraay mass miidiyaadhaan darbe akkatti aanutti isiniif dhiyeessina. Ibsa kana dhageeffadhaan affeerraa kennam. የፌዴሬሽን ምክር ቤት በነገው ዕለት በጠራው አስቸኳይ ስብሰባ የትግራይ ክልል የሚያካሂደው ምርጫ ለማደናቀፍ ውሳኔ የሚያስተላልፍ ከሆነ የጦርነት አዋጅ እንደማወጅ መሆኑን ተገንዝቦ ከዚህ የጥፋት ድርጊቱ እንዲቆጠብ የትግራይ ክልል መንግስት ካቢኔ አሳሰበ። የትግራይ ክልል ካቢኔ ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው የትግራይ ክልል ምርጫ በህገ መንግስቱ መሰረት የሚካሄድ እስከሆነ ድረስ የማንም ጣልቃ ገብነትና ጫና ለደቂቃዎችም ቢሆን ሊያስቆመው እንደማይችል በድጋሚ አረጋግጧል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ ተከትሎ ለሚፈጠረው ግብረ መልስና ጉዳት የፌዴሬሽን ምክር ቤትና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጠያቂ ናቸው ያለው መግለጫው በፌደራል መንግስት ለሚወሰደው ማንኛውም የጣልቃ ገብነት እርምጃ ለመመከትና የማይቀረውን ድል ለመቀናጀት የትግራይ ህዝብ ከወዲሁ እንዲዘጋጅም ጥሪ አስተላልፏል። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የትግራይ ህዝብ የሚያካሂደው ምርጫ ህገ መንግስታዊ መብቱን ተጠቅሞ ህጋዊ መንግስት ለማቋቋም መሆኑ ተገንዝቦ ከትግራይ ህዝብ ጎን እንዲሰለፍም ጥሪ አቅርቧል። ሜሪ ግርማይ ዝርዝሩን ታቀርበዋለች። የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ካቢኔ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነገ በሚያካሂደው አስቸኳይ ስብሰባን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት 6ኛ ዙር ክልላዊና ከባቢያዊ ምርጫ በክልሉና በኢፌድሪ ህገ መንግስት መሰረት ወቅቱን ጠብቆ እንዲካሄድ ባሳለፈው ውሳኔ መሰረት ሁሉም የሚመለከታቸው የክልሉ አካላት ግዴታቸውንና ድርሻቸውን በመወጣት ላይ ይገኛሉ ብሏል። ከምርጫው በፊትም የሚከናወኑ የቅድመ ምርጫ ስራዎች ሁሉም ህግና ስርዓቱን በተከተለ መንገድ እየተገባደደ በመሆኑ አሁን የሚቀረው ስራ ምርጫን ማካሄድና በህዝቡ ውሳኔ መሰረት የክልሉ መንግስት መመስረት ይሆናል ብሏል መግለጫው። ይሁን እንጂ ይህ በሂደት ላይ የሚገኘው ምርጫ ለማስቆም የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤው እርምጃ ለመውሰድ እንደሚገደዱ በደብዳቤ መግለጻቸው ይታወቃል። በወቅቱም ለተላከው ደብዳቤ ግልጽ ምላሽ መስጠቱም ካቢኔው ገልጿል። አሁንም ይህ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ባልተለመደ አግባብ አጀንዳው የማይታወቅ አስቸኳይ ስብሰባ የጠራ ቢሆንም በተደጋጋሚ በግልጽ እንዳሳወቅ ነው የትግራይ ህዝብ ምርጫን ለማደናቀፍ የሚተላለፈውን የሆነ ውሳኔ ተቀባይነት እንደማይኖረው ሊታወቅ ይገባል ብሏል። አንድ ህዝብ አስተዳዳሪዎቹን በምርጫ ሲመርጥ ይበረታታል እንጂ ምርጫው እንዲቆም አለበለዚያም እርምጃ ይወሰድባል ብሎ ማሰቡ ራሱ አሳፋሪና ጸረ ዲሞክራሲያዊ ነው ብሏል መግለጫው። በመሆኑም ኮሮና ቫይረስን እየተከራከልን የምናካሂደው ምርጫ ህዝቡም በላቀ ወኔና መንፈስ እየተሳተፈበት ያለ በመሆኑ ለሁሉም ግልጽ መሆን ያለበት ሲሆን ይህንን በሂደት ላይ ያለው ምርጫ ለማደናቀፍ በፌደራል መንግስት የሚደረገው የሆነ ጣልቃ ገብነት በሀገሪቱ ህልውና ላይ የከፋ አደጋ የሚያስከትል መሆኑን ሊታወቅ ይገባል ብሏል መግለጫው። በመሆኑም የትግራይ ክልል ካቢኔ የሚከተሉትን ውሳኔዎች አስተላልፏል። 6ኛው ክልላዊና ከባቢያዊ ምርጫ በኢፌድሪ ህገ መንግስትና በትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ ህገ መንግስት መሰረት የሚካሄድ ምርጫ በመሆኑ በማንኛውም ጣልቃ ገብነትና ጫና ለሰከንድም የሚቆም አለመሆኑን በድጋሚ እናረጋግጣለን ብሏል ካቢኔው በመግለጫው። አክሎም የፌዴሬሽን ምክር ቤት የትግራይን ምርጫ ለማስቆም የሆነ አይነት እንቅፋት የሚፈጥር ውሳኔ የሚያስተላልፍ ከሆነ ጦርነት እንደማወጅ መሆኑን አውቆ ከእንደዚህ አይነት ታሪካዊ ጥፋት እንዲቆጠብ በጥብቅ እናሳስባለን ብሏል ካቢኔው። የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ካቢኔ ባወጣው መግለጫም የፌዴሬሽን ምክር ቤት በሚሰጠው ግብረ መልስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጠያቂ መሆናቸውን ለወዳጅም ለጠላት ግልጽ ልናደርግ እንወዳለን ሲልም አትቷል። በመግለጫውም
የተከበርክ የትግራይ ህዝብ ራስን በራስ የማስተዳደር የሚያስችልህን የምርጫ ሂደት በፌደራል መንግስትም ይሁን በሌላ ኃይሎች ሊወሰድ የሚችሉትን ማንኛውም ጣልቃ ገብነት በብቃት በመመከት የማይቀረውን ድል ለመቋደስ ተዘጋጅ። ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የፌደራሊስት ኃይሎች የትግራይ ህዝብ ህገ መንግስታዊ መብቱን ተጠቅሞ የሚያካሂደው ምርጫ በፌደራል መንግስትም ሆነ በሌላ አካል ምርጫውን ለማደናቀፍ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች በጽናት እንድትቃወሙና ከትግራይ ህዝብ ጎን ተሰልፋችሁ እንድትደግፉት ጥሪ እናስተላልፋለን ብሏል መግለጫው። አሁን በሀገሪቱ ተፈጥሮ ያለው ከባድ አደጋ ተከትሎ ሁሉም የሚመለከተው አካል ባሳተፈ ውይይት የሚፈታ እንጂ በኃይልና በጭቆና ለመፍታት መሞከር ይህች ሀገር ወደ ከፋ አደጋ የሚያስገባ በመሆኑ የትግራይ ህዝብ ህገ መንግስታዊ መብቱንና ስልጣኑን ተጠቅሞ የሚያካሂደውን ምርጫ ለማደናቀፍም ሆነ ለማመስ የሚያስብ አካል ሆነ ተባባሪ የሚሆን አካል ከዚህ ተግባሩ ሊቆጠብ ይገባል ብሏል መግለጫው። የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትም የህዝባችንን የራስን በራስ የማስተዳደር መብቱን ለማረጋገጥ ሁለንተናዊ ዝግጁነቱን ሊያረጋግጥ ይወዳል ብሏል የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ካቢኔ ባወጣው መግለጫ። Federation ምክር ቤት ከነም አኩማ ኢብሳ ከነራ ሁበቹዳፍ ያልተኒቲም ሞቱማን አባ እሬም ኢብሳ ከናን አከመሌ ሪፈቴት ጅራም የሮ አማ ከና ሞቱማን አከመሌ ሶዳታት ጅራም ኦሶ ሞቱማን ፌደራላ ጅሩ ናኖ ነደቲ ፊለኖ ገጌሱን ሞቱማ ፌደራላቲፍ ዱአ ናኖን ትግራይስ አበደን ዱኤት በለመሌ ፊለኖ ኢንደበርሱ ጀዴት ጅራም የሮ አማ ከናም ዲሚ ካሙታ ከኒ ለማኒ ያዶ ጉዳ ዱኛቲስ ኡሜ ጅራም ዋንተሁ አማ ጀለቡኔ ከን ኢስኒ gabaabnutam daawwattoota fi hordoftoota keenyaa odeeffannoon ammaaf qabadhee isiniif dhiyaadhee kanuma odeeffannoo biraatiin yeroo biraa deebi'ee agarsiisanii dhufutti turtii gaarii isiniif haa taatu.